shayxaanni dalagaa isaa dalagaa hamtuu dalagaa arraantana ilmi namaa dibbii adda addaa godhee muuziqaa godhee telefoona keessatti illee tolfachuu dandeessu kan laaffise kan yeroo sanitti shayxaanni akkasitti tottolche maal godhe duba buu gamanaan qiu gama seen dib akkattaa itti wallee qooqa baasu qooqa addaa baasu hoggaasan ummanni dhufan dhaggeeffatan maali waan addaa gidee arkin namni tokko itti dhiyaateeti dhaggeeffatee ilaala dhufanii dhaggeeffatanii ilaalan akkasitti dhaggeeffatanii eegas booda oduma dhaggeeffataniiti qaamni isaanii sossoo jalqabe jechuudha eegas booda oduma godhaniitu guyyaa tokko godhatan torbaanirraa guyyaan sunis walleen kan dhufe shayxaanaatu fide akkanatti fide jechuudha kanaafuu walleen waan dalagaan inni si dalaysisu dalagaa haraam dalagaa laalme namni wallee dhaggeeffatuu fi kan walleen dhaggeeffan ilaal walleen qaamaa fi qalbii si goggoysa qalbiin tee si goggooyti jennaan walleen gidee ati walleen heddummeeffattee dhaggeeffatte gidee ati wallee kana deeminsa keessatti taa'insa keessatti dhaggeeffatte makiinaa ofiinsa keessatti gidee hunda dhaggeeffatte qur'aana yoo baname an dandeessu maaliif onnee dee qaama kee keessa shayxaanni galee jira keessa shayxaanni achi keessa ititee jira gidee quraanni qara'amee yookiin si biraa quraanni dafee si qunxuuxa onnee tana yookiin qalbii tana si harkisa si micciira wayi si godhe maaliif inni hin danda'u quraana dhaggeeffachuu hin danda'u ni miidhama ni gubata ni balbal kanaafi ati si micciira akka ati quraana san dhaamsituuf akka ati bakka quraanni jirurraa fagaattuuf si gala laal akkasitti onnee tana keessa gala shayxaanni keessa nama gala gizee akkasitti onneen si goggooydee dhagaa si taati goggooydee jechuudha wanni qalbii jiisaa wanni onnee jiisaa quraana walleen quraana shayxaanaati jaan quraana shayxaanaati nuti quraana shayxaanaati miti kafelnu nuti quraana shayxaanaati miti kajaalannu nuti quraana shayxaanaati miti kalaallu nuti kalaallu quraana rabbiiti subhaanahu wa ta'ala kanaafu inshallah obboleen islaamaa obboleen keenya islaamaa ni beeyna waan shee walleen taate nuti hundi ni beeyna jechuun qabu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلين إسلام بكير تلت رب سبحانه وتعالى نجيها في رحمة اسمرتها دنجلاس إن شاء الله رب سبحانه وتعالى وان نبرسي سرا وان نبرخا يترا إن شاء الله لو تيزقم خينيان موزيك الرا تكشو واليادة جسني والبرسيس قاف آدم عليه السلام أبا خينيا يرو إسارتي المال لما قب درون المال لما توكو حابيل في قابيل حابيل هنا في ستوري قدادا أجيس إيجا أجيس بودا وان بليس بيخاي نقوداني وبلتي سادكا فرته قداني يجو بكرة ربي سبحانه وتعالى المان حدو خنيف آدميف ربي سبحانه وتعالى هقا خنيفي إلمتكو خنيف خبودا مكانسا شاف جام ربي سبحانه وتعالى إيسا نبي قد شاف خوني أبا إسارا واحد دو إرابرت واني إني برته شيطاني أكهماته يرو سنتي وان هدو وان نمياد وان برتن انجرو شيطاني سير ربي ديغا وان شيطاني بدأ الرافقات جيتي أبليين ساتي في إلمان أبليين سا إلما إني أخاخو هنداف برسيس شاف خنا ودو أكستي أمة ساقبوتي بيخي أبليسي ساقي سر قدا قابيل غند براجر غند برا قداني ودو أكست جروتي شيطاني
nama itti fakkaateetti Qaabiilii fi ganda isaatti dhufe. Maal si fakkaata? Qaabiil dubartiin isaa yookiin shamarran isaanii ni bareeda. Haabiil du'e san innis ni bareeda. Dubartiirraa Haabiiliitu bareeda, dhiirarraa immoo Shaafii yookiin Haabiilii bareeda. Qaabiil dubartii isaanii bareeda Qaabiil. Haabiil ammoo dardara dhiira isaaniitu bareeda. Kana shayxaanni nama itti fakkaateetti isaaniif dhufe. Nama dardaraa tokko bareedaa tokko ta'eeti isaaniif dhufe jechuudha. Gizee achi dhufe maal godhe? Waan akka gizee afuufan qooqni keessaa bahu, qooqni addaa keessaa bahu, waan gizee hafarsan qooqni bahu, waan gizee dhadhawan qooqni bahu. Dhadhawuun kuni dibbee, hafarsuun kuni xurumbaa yookiin ta'iisuuf jajjabsu san fidee dhufe shayxaanni. Dhufeetii bakka taa'utti isaanii wajji makamee isaanii fakkaatee shayxaanni nama fakkaatee isaanii dhufe. Hoggaasan akkasitti waan san qooqa baasisiisee qooqa adda addaa baasisiisee ajaa'iban maalonni akkanaa takkaan dhageenya. Kottaa ijaanitti namni walitti dhufe bakka sanatti bakka inni akkas godhe. Dhufeetii shayxaanni hoggaa akkas godhe namni ilmi namaa qaama isaa sossoosa. Qaama guutuu sossoosa. Gizee muuziqaan dhoome akkuma yeroo tanatti deemaa jirutti qaama sossoosa. Gaafsan gaafa sabtii ala dodoon taane sabtii muuziqaan sun akkasitti godhuu ture shayxaanni ilaa'arra sabtii gabbahanii dhiichisanii taphatan. Muuziqaan akkasitti jalqabni muuziqaan achirraa ka'e. Shayxaanni akkasitti ummata Qaabiil muuziqaadhaan isaan jijjiire. Ummanni Haabiil yookiin Shaaf dardarri ka'eetii dhodhokotee ilaala. Heerriin yeroo san jiru ummanni Shaaf deemanii ummata Qaabiil bira dhaquun isaan biratti haraama ture. Ammoo dhokotaniitii deemanii laalan, deemanii dhaggeeffatan. Beeki umman dardarri kuni dardara babbareedaa. Hoggaa dubartiin agarte jijjiirama takka fiddee qaama jijjiiruu fi isaanii dhiyaachuu fi dardarri gizee waan takka arke kan biraa yaame. Gizee lamadaa gizee dhufan heddummaataa dhufan. Gizee lamadaas gizee dhufan heddummaataa dhufan. Shayxaanni maal godhe tana kana keessa shirkii ittiin himne. Suutaanii isaan kana amantii rabbii irraa baasa. Suutaanii yaada yookiin waan yaada onnee fi maaliif nuti obboleen keenyaa wajjin makamuu dinnee kanneen ilmaan adeerran keenyaati. Nutiif insaan tokko maaliif makamuu dinnee shakkii yookiin yaaddii addaa mataa keessaa dhufe akka nabii isaanii gaafatan goosisise. Nabiin isaanii yeroo sanitti Shaaf eega Aadam alayhi salaam du'e booda akkasitti walleen jalqabde. Walleen jaal. Walleen Qur'aana shayxaanaatii jedhe. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa deemiitii nama feete nama si jala deeme hasaasiitii sossobii if jala oofii jaa. Hasaasuun wallee isaatirraayi. Walleen dalagaa shayxaanaati. Walleen Qur'aana shayxaanaati. Walleedhaanii shayxaanii nama kana karaarraa bayse. Yeroo san gibee wallee akkasitti isaanitti banee zinaa heddummaatee ibaadaa godhuu dhiisan, rabbi irraa fagaatan, ajaja heera rabbiin kaaya hunda akkasitti irra tarkaanfatanii caccabsan. Walleen takka gibee bakka takka banamte namni keetii waan hoggaa kaan hin goone godhe. Sammuu keessatti waan addaa sitti uumameetiif waan badaa goota. Akkasitti walleen addunyaa tana
dhufte jechuudha. Shayxaanni yeroo sanitti shirkii hin dubbanne, shirkii hin barsiisne, shirkiidhaaf hin jedhe ammoo kaayyoo qaba. Achirraan jalqabe jechuudha. Suuta suutaan. Laa tattabi'uu khuxuwaati shayaaxiin jedha. Tarkaanfii shayxaanaa jala hin deeminaa firraa eegaa. Shayxaanni tarkaanfii qaba. Tarkaanfii isaa suuta takka takkaanii jalqaba malee asirraa si fuudhee achi si nu taasisu. Dabee oguma takkatti shirkii sin godhu. Dalagaa shirkii dalagisi hin jiru. Laa. Tokko suuta suutaan soo akkasitti dibbee fideetii ummanni yaadaa itti dhufe. Ibaadaa irraa fagaatan. Rabbii irraanfatan. Rabbi dhiisan. Akkasitti shaaf ummanni kaan. Ummanni nagiyaa. Ummanni dardarri isaanii babbariidaa sun dhokotanii dhufan. Dhaggeeffatan. Maaltu deemaa? Shaaf heerri yeroo san jiru qaabiil bira akka hin dhayne ummata qaabiil bira akka hin dhayne haraama isaan bira soo dhokotanii dhaqanii laalanii shayxaanii yeessan opportunity chaansii argate jechuudha. Carraa argate maal jaan kanneen abboleeyyan keetanii maaliif isaanii wajjin makamu maaliif isaanii hin agarre yaa dubbii akkanaa isaan keessa oofe deemaniiti gaa. Gizee deebiin gizee hunda dhokotanii dhufan ko gizee duraa gizee dhufan nammoo xiqqishoon lamada heddummaachaa dhufan akkasitti gaafatan jechuudha. Maaliif nuti obboleeyyan keenyaa wajjin nuti hin makamu obboleeyyan keenya ni jaalanna isaan bira dhaynu jaaniiti akkasitti heera rabbii nabii isaanii heera isaa cabsan jechuudha. Walleen sin gaafadha. Walleedhaan jannata ni seenta hin seentu. Karaa walleen deemu, karaa ibaadaati, karaa rabbi si yaadachiisu, karaa khayriiti, karaa nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam sin geessus, karaa ibaadaatii mitiis, karaa addaati jechuudha. Kanaafuu walleedhaan ibaadaa godhuu dandeessu. Gidee namni tokko wallee dhaggeeffatee qalbiin ni goggoyti. Wanni qalbii jiisaa Qur'aana. Namni wallee dhaggeeffatu. Namni wallee godhu wanni walleen dhaggeeffatee jechi wallee irraa bahu jecha hamaa, jecha sakhraanummaa, jecha jiraagaa, jecha zinummaa, jecha waan ilmi namaa itti miidhamu hundisaa addunyattis ka miidhamu ka akhirattis miidhamu. Kana wallee kanaanii halaal jechuun ni ulfaata. Namni guddaan, namni kabajaa qabu, namni rabbiif jedhee khayrii dubbatu, namni rabbi sodaatu, obboleeyyan isaa, obboleen islaamaa isaa dubbii hin taane fidee hin jeequun itti yaaduu qaba. Namni jarjaruu dura waan itti fakkaatee dubbachuu dura itti yaaduu qaba. Namni itti yaadee dubbachuu qaba. Maaliifi takkittiin ati dubbatte wanni ati dubbatte ma fakkeenyaaf waniin ani dubbadhu kuni namni biraa dhaggeeffatee yoo badaa ta'e diliin isaa na deemti. Anaatu hulaa sharrii baneef jechuudha. Yoo khayrii ta'es akkasumatti anaatu hulaa khayrii baneef khayriin naaf deemti jechuudha. Yoo ati hulaa sharrii bantee sharriin namni dhaggeeffachaa dhufe dalagaatti dhufe itti amanaa dhufe diliin isaan dalagan irra atiitu guurrata jechuudha. Maaliif waan ati banteef jechuudha. Ummanni keenya, ummanni islaamaa, ummanni oromoo ni beeka waan isaaniif halaalii fi waan isaaniif haraam. Walleen nuti hunduu ni beeyna. Dalagaa shayxaanaati. Wanni shayxaanni qabate hundi waan khayrii hin qabne, waan halaal hin taane. Shayxaanni ilma namaa kana akka jahannamitti guuramuu fedha. Dalagaan inni dalagu, yaanni inni qabu, deeminsi isaa, kaayyoon isaa, wannummaan shayxaanni qabate hundinuu ilma namaatiif dhukkuba, ilma namaatiif miidhama, ilma namaatiif haraam. Kanaafuu bakkaataa akkanatti walleen dhufte. Shayxaanni akkasitti ilma namaatti addunyaa tanatti fide jechuudha. Kanaafuu waan jennuu fi waan goonu hunda keessatti
if eeggachuu qabu. Jechi ati afaan keetirraa si bahu jeeqama magaalaa, gandaa, biyyaa, mana yoo seene wanni inni waan ati jetteef jecha diliin isiin san hundinuu sirra deemti siif dhufti jechuudha. Kanaafuu yaa obboleen Islaamaa akkaataa itti dhufe kana jechuudha. Walleen, muuziqaan, dibbeen, xurumbaan waan adda addaa kanamni itti machaa'u, kanamni itti if dagatu. Nageenya biyya keenya keessatti zaarii khijaan, zaarii namni ka'ee akkanatti if daddarbee faffacaasee bitaa akkanatti if daddarbee if faffacaasu san zaarii khijaamu san namni lafumaa ka'eeti zaarii ta'a laa wallaa. Gidee zaarii namni akkanatti gidaara faaf dheetii lafaan if dhawu kaachumaan du'u jira. Haya namni sun zaarii maalirraa kaati? Dibbeerraa, walleerraa yaadattu. Zaarii godhanii bar biyya keenya bar dibbee tumaniitii gamanaaf iyyisiisanii magaalaa hunda waan godhanii takka kaateetuma jetteetuma gidaara dhoyitee lafa dhoyti. Taanis oduma deemtuuti ibidda baaseenti. Taan oduma deemtu hallayyaa seenti. Namni kun amma maalirraa dalagaan eessarraa kaate dura beekuu qabna. Waan jennuu fi waan goonuu fi jechi afaan keenyarraa nu bahu ifirraa eeguu qabna. Maaliif Nabii keenya sallallahu alaihi wasallam afaan keessanii fi waan miila keessan jidduu jiru naaf qabaa isin anis jannataan isiniif qabaa jedhe. Kanaafuu yoo khairii dubbatte marhabaa dubbadhu. Yoo khairii hin dubbanne immoo yoo ustee siif irra bareeda jee Nabii keenya sallallahu alaihi wasallam. Yoo dubbatte waan siif bareedaa waan gaarii dubbadhu, yoo dubbii bareedduu gaarii san hin qabaanne usii. Kanaas inshaallah obboleen Islaamaa walleen akkasitti dhufte irra guddaan namaa alhamdulillah nuti ulamaa'ii qabna. Ulamaa'iin teenya nu barsiiftee jirti. Kanaafuu jechiin ifi waan dubbannu waan nuti obboleeyyan keenya laaquu miti. Kanaafuu ifirraa eeguu qabna jecha keenya keessatti, hojii keenya keessatti. Walleen dhukkuba, walleen ibsi dagachisiisa, dilii si dalaysiisa, shayxaanii ni gammada jechuudha. Gizeeti wallee dhaggeeffatu shayxaanii maal jedha? Quraana keenya nu dhaggeeffachuuf jira jedha. Inshaallah warra khairii dubbatee warra خير هاسي ربنا هون إن شاء الله سمرت راونا. السلام عليكم ورحمة الله.